Akkam nagaa jirtu chaanalii kana subscribe gootanii jajjabeessanii akka inni barnoota yeroo yeroon isin qopheessu na taasisu kennaniif hedduu galatoomaa jecha. Kanneen chaanalii kanaaf haaraa taatan chaanaliin kun waa'ee fayyaa daa'immanii, guddina daa'immaniif sirna nyaataa daa'immanii barsiisa. Laayikii, subscribe fi sheerii gochuun dagatina. Barnoota ani amma isin qabadhee jiru daa'imman umuriin isaanii ji'a 3 hanga ji'a 6 gidduu ta'an sadarkaa guddina akkamiirraa eegna, maalirraa eegna, maal gochuu danda'u kan jedhu akka armaan gadiitti hordofa. Kana kaasuun maaliif barbaachise? Daa'imman sadarkaa adda addaa umurii adda addaatti sadarkaa adda addaa irratti guddatan malee jechuunis daa'imman sadarkaa guddina adda addaa qabu. Daa'imman hundinuu yeroo tokkotti hin guddatan jechuudha. Haa ta'u malee averejilii giddu galeessa waan eegnu ta'e qaba. Daa'imman tokko fakkeenyaaf ji'a 4tti asiif achi gaggalagalu, tokko immoo xinnoo naannoo ji'a 3 dursanii asiif achi gaggaragaluu eegalu, tokko naannoo ji'a 6 hin taa'u, tokko immoo naannoo ji'a 7 taa'u. Haa ta'u malee giddu galeessaan kan eegnu qabna. Mee maal akka eegnu akka armaan gadiitti hordofa. Naannoo dhuma umurii ji'a 2 daa'imman seequu waan eegalaniif akkasumas immoo dandeettiin ijaan nama ilaalaa turuu waan dabaluuf maatiin akka waan jaallatamanitti yaaduun walitti dhufeenyi maatiif daa'imaa cimaa deema. Kana jechuun maal jechuudha? Daa'imman naannoo ji'a 3 jalqaba ji'a 3 jechuun seequu yeroo maatiin haasofsiisan akkasumas immoo yeroo maatiin haasofsiisan ijaan ilaalaa turuu fuula keessa. Kanaaf maatiin akka waan jaallatamanitti they feel as if they loved la. Kan akkasitti waan yaadaniif baay'ee yeroo gaarii dabarsu jechuudha daa'ima isaanii waliin. Maatiin amala, fedhii fi gaaffii daa'imaa baraa waan dhufaniif akka ji'a 2 jalqaba maatii dadhabsiisuuf jeequun fooyya'aa deema. Ji'a 2 jalqaba baay'ee jeequ daa'immanii. Amma hirribaa ka'uu, amma bu'uu, amma hiixatu, gaaffii isaanis fedha isaanis maatiin dafanii addan baasanii. Haa ta'u malee ji'a 3 booda amala, fedhii fi gaaffii daa'imaa maatiin baraa dhufu. Akkasumas immoo amala dhaabbataa ta'e godhataa dhufa daa'imni. Kanaaf maatiitti salphataa deema jechuudha haalli guddisa daa'immanii ji'a 3 booda. Mee guddina gaafa jennu bakka adda addaatti qoonnee ilaaluun jalqaba guddina qaamaadha yookaan physical development jennu. Giddu galeessaan ji'a 3 hanga ji'a 4tti daa'imman guyyaa guyyaan giraama 20 dabalu. Ji'a jalqabaa naannoo giraama 30 dabalu ji'aan. Haa ta'u malee naannoo ji'a 3 booda hanga naannoo ji'a 4 akkasumas guyyaa guyyaan giraama 20 dabalu jechuudha giddu galeessaa. Naannoo ji'a 4 hanga 5tti ulfaatinni isaan ittiin dhalatan harka 2 ta'a. They double their birth weight. Harka 2 ta'a jechuudha ulfaatinni isaanii. Fakkeenyaaf daa'imni tokko dhalatee yeroo dhalatu kiiloogiraamni isaa kiiloogiraama 3 yoo ta'e ulfaatinni isaa naannoo ji'a 4 walakkaa naannoo ji'a 5 kiiloogiraama 6 ta'a jechuudha. Dabalii ta'a jechuudha. Ji'a 4 hanga ji'a 5 gidduutti. Kun egaa maal agarsiisa? Ariitii guddaadhaan guddataa akka jiran, akka isaan ariitii guddaadhaan dabalaa jiran agarsiisa jechuudha. Naannoo ji'a 4 fedhii yookaan yaada malee qaama isaanii sosochoosuun badaa dhufa. Primitive reflex kan jedhamu jira. Fedhii isaanii malee yookaan yaada isaanii malee qaama isaanii sosochoosan. Haa ta'u malee naannoo ji'a 3 ji'a 4 wanti kun badaa dhufuun primitive reflex kan jedhamu of ajajaa dhufu jechuudha. Sosochii qaama isaanii ofii isaanii ajajaa dhufu. Ofumaan wanta isaan bira jiru harka lamaaniin qabanii ilaalu akkasumas immoo ni tuttuqu. Naannoo ji'a 3 booda jechuudha. Akkasumas yeroo barbaadan gad dhiisu jechuudha. Kanaafuu naannoo ji'a 3 booda primitive reflex yookaan fedhii malee qaamni isaanii sosocho'u badee ajaja sammuu isaadhaan socho'uu jalqaba jechuudha. Naannoo ji'a 4 mataa isaanii qabachuu fi asiif achi garagaluu eegalu. Akkuma suuraa irratti argitan daa'imni kun mataa isaa qabatee jira. Kanaaf naannoo ji'a 4 giddu galeessaan daa'imman hedduun mataa isaanii hin danda'u jechuudha. Kanaaf ol qabnee yeroo baannu mataa isaanii sappoortii godhu. Akkasumas immoo asiif achi gaggaragalu ji'a 4 booda. Asiif achi gaggaragaluun kun maal fiduu danda'a? Tariitii daa'imni yeroo gaggaragalu kufuu danda'a waan ta'eef siree ol ka'aa irra qophaa ciibsanii biraa deemuun sirrii miti jechuudha. Naannoo ji'a 4 booda gaggaragaluun kufuu danda'a waan ta'eef. Naannoo ji'a 4 guyyaatti hanga sa'a 14 kan rafan yoo ta'u daa'imman guyyaatti si'a 2 rafuu danda'u akka naappiitti. Halkan immoo walitti fufinsaan gidduutti nyaataaf hirribaa ka'uun hanga sa'aatii 10 rafuu danda'u continuously gidduutti harmoodhaa yookaan aannan xaasaa soo ta'e waan dhugan arganna continuously hanga sa'aatii 10 rafuu danda'u. Guyyaatti immoo si'a 2 naappii fudhatu. Walii galatti garuu walii giddu galeessaan naannoo sa'a 14 rafuu jechuudha. Sa'a 24 keessatti naannoo ji'a 4. Haa ta'u malee rifni isaanii kun amma dammaquu kan qabudha jechuudha.
naannoo dhuma ji'a 5 gargaarsaan ni taa'u. Support with help yookaan uffata wayii yookaan waan ta'e naannoo isaaniitti marre support yookaan hedduun isaanii naannoo ji'a 5 of danda'a gargaarsaan ni taa'u jechuudha. Ji'a 4 hanga ji'a 6 gidduutti daa'imman hedduun ilkaan biqilchu. Ji'a 4 eegalee hanga ji'a 6 daa'imman hedduun ilkaan biqilchu. Haa ta'u malee hanga waggaa tokkotti biqilchuu dhiisuu danda'u jechuudha daa'imman tokko tokko. Akka suuratti argitan daa'imni kun ilkaan biqilchee jira jechuudha. Garaachiif marmaan isaanii nyaata dabalataa eegalsiisuuf qophaa'aa ta'aa deema naannoo dhuma ji'a 5. Akkasumas yeroo namni isaan bira taa'ee nyaatu argan ilaaluun waan gojomaan fa'aa fakkaatu jechuudha. Dhuma ji'a 5tti yeroo namni isaan bira taa'ee nyaatu harka nama nyaatu sana waan nyaatu sana ija keessa ilaalu waan gojomaan wayii fakkaatu jechuudha. Akkasumas garaachi isaanii qophaa'aadha nyaata dabalataa jalqabuuf. Guddina sammuu yoo ilaalle naannoo ji'a 4 daa'imman walitti dhufeenya hawaasummaa naannoo isaanii waliin qaban baay'ee dabalaa deema. Osoo harma haadhaa hodhanii wanti yaada isaanii hatu tokko yookaan wanti yaada isaanii hawwatu tokko sagalee wayii yookaan wanta yoo dhagaan yookaan wanta yoo argan wanta yaada isaanii hawwatu osoo harma hodhanii gidduutti kutuun gara sana ilaaluu barbaadu jechuudha. Naannoo dhuma ji'a 5. Akkasumas daa'imman qaama isaanii sakatta'uu jalqabu. Naannoo ji'a 4 booda qaama isaanii sakatta'uu qaqqabanii ilaaluu harka isaanii ol qabanii ilaaluu of qaqqabuu akkasumas sagalee uumuun dhageessisuu waan akkasii jalqabu jechuudha. Kana gochuun isaanii qaama isaanii sosochoosuudhaan waa dalaguu akka danda'an baruu isaanii ibsa. Harki sun isaanii ta'uu isaanii ibsa jechuudha. Akkasumas qaamni isaanii wanta biraarraa adda akka ta'e kan isaanii akka ta'e baruu isaanii nutti agarsiisa jechuudha. Guddina hawaasummaa fi miirummaa yoo ilaalle naannoo ji'a 3 hanga ji'a 6tti naannoo ji'a 5 booda miira aarii, miira gammachuu, miira fedhii waa barbaaduu, miira sodaa, jibbaa fi kan kana fakkaatu yeroo qabaatan fuula isaanii irratti maatiin dubbisuu eegalu yookaan fuula isaanii irratti waan mul'isaniif ni beeku jechuudha maatiin naannoo ji'a 5 booda. Daa'imman mallattoo adda addaa taphachiisuun faaruu adda addaa faarsuuniif dandeettiin waliigaltee isaanii fi walitti dhufeenya hawaasummaa isaanii akka cimu ni taasisa jechuudha. Daa'immaniif faaruu adda addaa faarsuu yookaan itti qanii fuula gammachuu qabutti agarsiisanii waliin taphachuun walitti dhufeenya hawaasummaa isaanii akka cimu ta'a jechuudha. Kanaaf maatiin ji'a 4 eegalanii daa'imman isaanii taphachiisuu yeroo kennanii fi faaruu adda addaa faarsuu fi sagalee adda addaa dhageessisuu gaariidha jechuudha. Walitti dhufeenya hawaasummaa isaanii guddisuu. Dabalataanis naannoo ji'a 4 booda waan qaban hunda gara afaanitti ergu waan ta'eef maatiin wanta naannoo isaanii jiru ilaaluun barbaachisaadha jechuudha akka isaan of hin miineef. Akkasumas immoo daa'imman tokko tokko naannoo dhalatanii torbee 2 eegalee hanga naannoo ji'a 3tti garaa ciniinaan amala halkan hiixatanii baay'ee bo'uu qabu. Daa'imman akkasii kan naannoo ji'a 3 wanti kun isaan dhiisaa deema jechuudha. Ji'a 3 hanga ji'a 4 booda hedduu isaanii dhiisaa deema. Akkasumas immoo harma hodhanii booda bulgaafachuun naannoo ji'a 3 dabalaa deema jechuudha. Amma bulgaafachuu amala akkasii qabu jechuudha daa'imman. Daa'imman amala amma bulgaafachuu qabaniif maal akka gochuu qaban barnoonni qofaatti hojjetameera. Akkasumas immoo daa'imman garaa ciniinnaan hiixatanii bu'an ilaalchises qofaatti barnoota hojjetameera. Kana ilaaluu dandeessu qofaatti. Ammaaf kan hin qabadhe kanuma waan hordoftaniif hedduu galatooma. Gaaffii fi yaadoo qabaattan koomentii jala naa kaa'aa. Turtii gaarii.